announced كجرا مسنة announced دين بايدا fakkeenyaaf daawit yoo fudhatte masiih jedhamee jira masiihota baay'ee nabiyyoota hundaanuu masiihota jedha announced jechuun nama filatameen jedhama fakkeenya koorish yoo fudhatteetiin jette isaanillee masiih jedhamee jira waan nama caafa keessa jira faarfannaa irratti dubbatameetiin jira bakka hedduutti nabiyyootaanillee ni jedhama wannaa kooti eenyu kana announced yookaan namoota filatamoo jechuudha akkasuma fayyadama malee waan biraatiin yesuus kiristoos ammoo dibamee jira masiih akka ta'etti manna eenyutu isa dibe waaqayyotu isa dibe waaqayyo ko waaqayyicha keetu si dibe jedhama caafa keessatti waaqayyotu waaqayyo isaattu yesuus hin dibe dibata maaliitiin dibata hafuuraati dibata humnaati masiihiyyummaadha wal qabata akka dibata dibama nabiyyoonni gariin ka mootummaa of keessaa qabu ni miti kan hafuuraati kan humnaati humna ni qabaa waa hojjechuudhaaf yesuus humna rabbii isa keessa kaa'ee jira humna du'aa kaasuu isa keessa kaa'ee jira humna akkasuma nama fayyisuu isa keessa kaa'eetiin jira eenyutu akkas godhe rabbiidha quraana keessatti uxyi ilmawta istukhriju ilmawta biidhnii jedha rabbiin yeroo du'aa kaaftu ati fedha kiyyaan jedhaan rabbiin hayyama isaatiin humna isa keessa kaa'ee inni waa hojjechaatiin ture nabiyyoonni hundi isaaniitu sanu fakkeenya Muusee yoo fudhatte raajii yesuus oliidhaa marraa dhibbamee kan ta'u Muuseen hojjechaatiin ture yesuus olitti hordoftoota hedduullee horatee seerallee fidee saballee hoogganee du'uu osoo hin taane laal dhaabbatee lolee sigaltee waa hedduu hojjechaatiin ture Muuseen yesuusiin olitti hojjechaatiin ture jechuu dandeessa wannaa keessatti raajiidhaan illee muka rabbiin muka tokko ulee takkatti bofatti jijjiiree fi harka isaa ifaa godhee fi ka yeroo hedduu wajjin turtu yesuus yeroo takka hojjeta Muuseen ammoo yeroo hunda wajjin hojjechaatiin ture tamam kanaafuu akkasiidha waliigalatti alaa kulli haal hujiin isaadha isuma kana hujiin isaadha fayyisa eenii fayyisa yeroo jiru sanitti dabarti amma ammoo warri isaatii kana maqaa yesuusiin fayyifna jedhu naggaadee jedhaman naggaadee maqaa yesuusiidha malee warra maqaa isaatiin nagadaniidha malee yesuusaatii kana waa fayyisuu danda'a la maqaan isaa waa fayyisuu danda'a la maqaa isaatiin waa fayyifna ka jedhu mee kunoo anamma tiraanspoortii illee ni danda'a waa hunda ni godhaafi yoo du'aa kaasuu danda'an akka maqaa yesuus yoo du'aa kaasuu danda'e kunoo nama kaluu kana du'e wayiidha laallee qabrii bira isaa biraan finna yookaan kiristaanumayyuu haa ta'u kiristaana du'e bira iyyuu ni finna qabrii isaa maqaa yesuus yoo du'aa kaasuu danda'e yesuus du'aa kaasuu hin danda'a amma isaatii kana waa hojjetaa jira jennaan maqaa yesuus du'aa kaasuu hin danda'u amma isaatii kana yeroo jiru sanitti du'aa kaase yeroo jiru sanitti fayyise malee akkasii yesuus hafuura amma isaatii kana maqaan yesuus bar maqaa hafuura hamaa qofa baasu ta'e hafuura hamaa baasuun ammoo baree waan xiqqaadha si galtee hatta warri waaqeffataatu ni baasa yoo kiristaan dhuguma maqaa yesuus waa hojjetaa jedhanii kan yaadan taate kiristaana wacii ofirra dandeenye nuti akka garee shahadaatti wacii hunda ofirra dandeenye haga qabrii biraa isa geessina kiristaana du'e barbaannee ka warri maatiin irratti bu'aa jiran yookaan ammoo Haacaaluu Oromoon boottuuf kana qabrii isaa biraan finna erga sanii inni haa kaasu allaq achirratti umrama jechuudha maqaa yesuus yoo hojjechuu danda'e du'aan kaasa ka akkuma hafuura hamaa baasu du'aan kaasa yookaan ammoo asitti dubartii qofaa hafuura hamaa si seenee jira si keessaa bayi jechuu qofaan hin geeffatamu yookaan waa fayyisu taate du'aallee hin kaasa sababni inni du'aa kaasu dadhabeeti waa fayyisuuf hin jiru kun nigdiidha yaa goobas nigdiidha inni kun inni ka amma maqaa yesuus wakkan godhe jedhan kun nigdiidha yoo dhugaa taate nutu danda'a wallaahi dhugumaan jechuu jira akka garee shaadaatti ni dandeenye tiraanspoortii isaa raajiin ana jedhee amanu ka kun an maqaa yesuus na bira jira jedhu kadhadhee naaf hawwatama ka jedhu musliima illee hin kaasin kiristaanuma nuti beeknu haa kaasu nutu danda'a wacii guutuu qabrii biraallee nutu fida Zigalte, kootu as ba'e jedhanii haa kaasu. Yoo kana kaasuu hin dandeenye ammoo sobaa jechuudha. Naggaadeedha. Warra amma maqaa yesuus hin nagadu kana dhiisi kun sirriidhaa miti inni kun. Okay, guddaa galatoomi. Garuu wantooti kun dhimma lubbuutti wal qabataa bari amantaa jechuun amma waan amananii qofaaf nama qeequunis gaarii miti. Waan jechuun waaqa isaanii santi waan namni tokko fakkeenyaa fi dhagaa lafa ta'uttis yoo amane
irrattis nama loluu danda'a. Garuu dhagaan immoo beekamaadha. Faayidaa hin qabu. Itti amane taanaan immoo rakkisaadha. Garuu immoo haa ta'uti wanticha amantaa kanas immoo muuxannoo cimaallee isin argachuus nan barbaada. Kana jechuun immoo amantaa kiristinas qeequu hin barbaadu. Hundumaayyuu jechuudha. Haa ta'u garuu hubannaatti dursaa kanaaf An amantii kiristaanaa hin qeexne jechuun seenaaf keenya dhiifama naa godhe an amantiidhaa miti. Warra maqaa Yesuus hin hujjanna jedhu beektee wanni kun guyyaa keessatti bara 19 eewa. Ansi deeggaraa jira malee lakkisi akkatti qeqqixetti fudhadheemti. Haa ta'u lakkoofsa bilbilaa keessan naa kenni karaa immoo wal dubbifnaa karaa immoo wantoota garaagaraa marii waliin gaggeessinaa yoo danda'ame hin dubbisaanis wantoota tokko wantoota dhiyeeffamuu qabu. Quraanas immoo karaa danda'ameen immoo nan dubbisee ilaala gara afaan Oromoo kanan danda'a barii afaan Amaaraffaa kana nan dubbifadhaa karaatti danda'amu ni namni wal bira qabee nama madaalaan hubachuutu dursa waan ta'eef amma wanticha kana dhimma lubbuu wal qabatu waan ta'eef ani hubannaan koo amma kana zee'indi gochuu hin danda'u. So bakka galatoon guddaa ulfaadhu akkanatti yaada ifa ta'e namaaf ibsuun keeti guddaa dhugaa waaqayyo baay'ee sin jaaladhes immoo baay'ee si kabajas immoo galatoomi. Kaan immoo namoota yaada qabaniif immoo tooginteessi bareedaadha. Ani immoo hubannaa kana booda itti yaade deemuu danda'a. Mana kana immoo nan dhufa yeroo biraas. Ayyee galatoomi ulfaadhuti inshallah. Kooloo si deebisee jira wal dubbifna ayyee. Kooloo si deebisee jira kooloo na deebisinaa barreessi. Na yaadachiis. Xumura irratti waan jedhu takka qaba malee xumura irratti waan akkasiin jedha. Sunis maalidha jennaan wanni ati keessatti ilaaluu barbaachisu tokko jira. Sunis waa'ee macaafa 66-81 jedhamu kana. Macaafni kun osoo amantummaa sirriitti qabaate osoo waan irratti hirkatanii jireenyi kun ittiin argamu taate maaliif pheenxeen 66 gooti? Maaliif ortodoksiin 81 gooti? Maaliif kaatolikiin 73 gooti? Maaliif irraa hirrifamaa itti dabalamaa waldaalee garaagaraa keessatti maaliif hiramu? Fakkeenyaaf warra Joovaa Witness bira odayte baay'ee irraa hir'isanii jiran 66 irraayyuu bakka garaagaraadhaa irraa hir'isanii jiran. Tamaam irraa hir'isanii jiran. Sigaltee dabalataan warri pheenxeellee akkasuma warri pheenxeellee bakka garaagaraadhaa waan ortodoksiin of biraa qabdu irraa hir'isanii jiran. Macaafota garaagaraa hir'isanii jiran. Tamaam dabalataan ammas ammoo warri ortodoksii illeen hir'isanii jiran. Itti dabalanii jiran bakka garii. Osoo macaafni kun dhuguma hafuura qulqulluun kan tikfamu taate sirriitti ilaali waan kana sammuudhaan. Osoo macaafni kun dhuguma hafuura qulqulluudhaan kan barreeffamee tikfamu taate maaliif akka waldaatiin akka hiikkaatiin maaliif wal dhaba? Maaliif irraa hir'ifamaa itti dabalamaa deema? Sigaltee isa kana sammuu keessa oofi hundaafuu alaa kulli haal rabbiin kiyya khayrii haa godhuuti. Kanuma siin jedhaati galatume atilleen. Tana akkuma itti yaadduuf siin jedhe malee irratti haasa'uudhaaf miti. Rabbiin khayrii haa godhu galatume atilleen ulfaadha. Okay, guddaa ulfaadha. Ayyee.